akkuma uumam zaataatti isiniifis taate wanni isiniifis ta'e uumam zaafis ta'e bahariifis ni taha baharo balleessa keessanii nama yoo balleesse بدير رجل تاع بدو التنيني ذابي بلاك إسني فابنو تن خيري ولاك إسني فابنو ترزقي بالبلاك إسني الراحة كبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن هردوت تاتي كبجمتو تكينيا أكم نجا قبتني فيا قبتني جرتني بقى جراتن جتشان نتس الحمد لله رب العالمين فيا نجا قبنا بكم جرتن سلامتان تيجي توني رابقاتي سيمبرها جيسو جتشاتي arraantana fatiyaan maal qabattee dhuftee jechuun keessanii noolamu dhugaadhaa arraantana akkuma naan jechuu jirtanitti komeentiidhaan bahar maaliif hin dubbannee bahariif maaliif callisaa jechuu jirtanii dhugaadhaa baharee gadhiyoo wajji haasoinee booda walitti hin deebine dura akkuma jettanitti lafarratti fixaa haasaa kaameeraa duba wajji haasaa wal mari'adhaa akkasin nu dhufaa oduu gammachuun jettanii turtanii inshaallah anaaf bar haasoinee jirra. Garuu haasoinillee xumurre anis dirqama isa isin dheessuun qabaa jeetiin murteessee jira. Maaliif isin dheessuu barbaade yaada isaa isumarra akkuma wajjin haasoine sanitti isinis dhageeyuu qabdanii yaada isaa maalii waan jiru san isinis dhageeyuu qabdanii jeetiin murteessee baharni jira mana gamas jira wajjillee haasoine waa'ee takka takkarraa waa'ee innis akka dhiyoo jeesan quba qabdanii. Ilillis wajji walitti fayyitanii yoo nagaa wajji jiraatan niin fuudhaa jee ture tasliimis niin fuudha garuu dura ilillis moggaa dhiibuu miti isis waliif fayyaa gammachuudhaan masaanuu sadii taataniiti wajji jiraatan jechuu jira anis itti yaade wajjillee haasoine namni tokko komeentiidhaan fatiyaa ililli wajji walitti fayyinii jechuu jirtanii dhugaadha sila akka gochasi anillee waliin hin fayyinu maaliif turree jira ilaamma fayyaaddeetiin taa'u jira garuu ramadaan rabbi as dhufu jira guyyaa muraasaatu hafee ramadaan rabbi ni beektanii namuu soomanni baatiin araaramaa baatiin kabajamaa as dhufu jira soomana kanaan namni waliin mufatee soomanullee hin ta'u rabbiin illee hin jaalatu namuu ni beekna warra amantii islaamaa hordoftan ni beektanii hundinuu ni beektanii namni hatta warra kiristaanaas warra waaqeffataallee amantiin teenya wal ooduu fi walitti aaruu naayyamu amantiin namayyuu nuti amantiin keenya guyyaa sadii wal namni walii oodee taa'uunis haraami amantii biraatis waliin oodaa kajee hin jiru na fakkaatti akkasuma hin jiru saniifuu yaada keessan illee tana keessa baruun barbaade daawwattoota kiyya dhugaadha ililli walitti hin fayyu jeetin ture ani ilaarraa walitti fayyu jeetin maanguddoo meeqa akka ergitee didutti hin jira isinillee waliif fayyinaa jettee dhufteeti oonfii afaan hin jeeniin ture garuu walitti dhiyaachuutti hin jirru waluma balaaleffachuu jirra garuu kana hundatti ilaalee itti yaade soomana ammas ilaa yoom walii oonnee taatee akka jaateetti jaartii jaarsa kiyyaati taatee an didus lolus taatee jirti garuu kana booda ganaa kalas jaartii baarii booda ni dhalti ilmaan ni fiddii tana keessa namni walitti dheessee ilaa yoomi wajji jiraata akkas daawwattoota isinillee yaada keessan kana maaliif fatiyaarra laalootu hin ta'in isin yoo bakkeetti jitaatanii silaa bakkeetti jitaatan akkam gootanii isiniifin gaafii dheessaanii amma akkas daawwattoota kiyya mee isiniifin gaafii dheessaanii amma akka nama tokkotti akka kiyyatti yoo isin bakkee fatiyaa taatanii akkam gootanii gama kanaan baaris na dubbachuu jira waliif fayyaa otu isii wajjin waliif fayyini tabiraa kaati fuudhinaan jettu tamii isinis jaartiidha jaartii taate jibbitus jaalattus jaartii taate garuu isii wajjin rabbiin hin jaalatu isii wajjin wal jibbaati tabiraa kaati ka jaalattu fuudhi kanaan jettu tamii jechuu jira anis yaadee itti ilaalee dhugaadha amma innis murteensaa maali yoo ati fiililli walitti hin fayyine fuudhni hin jiruudha. Saniif namni tokko irraa koomentiidhaan naan jechuu jirtanii koomentiin keessan hedduullee anaaf gargaarsa fatiyaa hayyami hanga baar tasliim fuudhu hayyami booda ni aaritaa jechuu jirtan amma hayyami booda akkamitti na aariya saniifuu hordoftaaf daawwattoota mee isinis yaada keessan bakkeetti jetaa'aati mash bakkee fatiyaaf otun dubbatin fatiyaaf jecha otun dubbatin mi'aan yoo bakkee fatiyaa yoon ta'e akkamiin godaa waan jawsan isinis koomentiidhaan na barreessa yaada isin dhageeyamu intalti tun taatu baattus jaartii baharii masaanutiyya
akkam eessan geessa dhugaadha bakkee takkallee hojii jiraachuu baannu namni gargaris bakka hojii jiraate waliin dhufee gammachuudhaan hojii jiraachuus ni danda'a. Koomenti keessaniin barbaada irraan tana koomenti naa godha ammas laayikii godha nam hedduu bira hagee viidiyoon tun taa'arraan tun maaliif hedduu viidiyoon tun barbaachisaadha. Yaada keessanii kana keessa baruu barbaada. Laayikii godha nama hunda biraan naagiya. Dubbiin tun har'a dubbii fardiidha. Dubbiin tun dubbii jabduudha jeetii yaada qaba maaliif anis koomenti keessan isin yoo bakkee tijjitaatan maaltu isinii maal gootanii maal hojjettanii akkam gootanii saniin naa ibsu barbaada. Amma isinitti illee dheeradhe baharii nasiyaama yaada takka isarraa barraa jechuu kiyya baharii yaama. Bahar wabii yaami baabaa kee akkas daawwattoota kiyya isarraas yaada isaa kabaruu teenya inshaallah biiznillah rabbii haala haffisu. Ani amma tasliim akka fuudhu ililli yoo araaramee irra naa wayya maaliif ililli araaramee tasliimii naa fuudhe anaaf gammachuudha. Maaliif araaramni ni jira araaramni karabbitiin ni araarama garuu yoo tasliim bahar naa fuudhe laalaafatee laalattee san ilillinis ni garti. Angas fayyaan tiyyitanuma angana niin fayya akkasii hordoftoota daawwattoota kiyya baar as deemu jira yaada isaanii barraa jettin olseen baar yaada isaanii barraa ayya na dhagee hojjirtaasa yaada isaanii barraa irratti inni qaba ayya kootime kaameeraa duraan jira koo dhuguma yaaduma kee baruu fi yaadni kiyyan fuudhu waan fuudha akka fudhate maaliif beektu waan naasoo jiru maaliif beektu fuudha baar harkatee dhiisaa yoo rabbumaatti cabsee baranna barsiin jechuu jiran komentii irratti dhalaa yeman baar fixuu taa'aa jechuu jiranii wanti dhalaa taatee jirtaan si'a rabbi si haa gargaaru ati afurratti dhaabbachuuf hin deemte fakkaatti dhibasi dhibee rabbiin kunoo dhalaan lafuma kaatee baarni yeruma jechuu jirti maashaallah sirraa jee ani gama kiyyan ani fuudhaa oltus ani waan hin jiruun qabu duraan hin jee fixadhe wili waan hin dubbaddu naaf ne jechuu kiyyan sana irratti. Mee dhugaa amma silaa fakkeenyaaf 10 akka fuudhuun jiraattee masaanuun 10 akka fuudhee mana kana keessa sitti si malee 10 silaa zoo jiraattee kam laala amma barsiime nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam mana tokko keessa hin galchine. Ati amma tanaa walitti jirra ziyaaraa ni dhuftanii har'a amma silaa 10 si bira jiraattee kam sitti. Ani amma barsiin jee waan hin dubbaddu fixadhe elin irratti fixadhe barane amma 10 akka miti 15 yoo fidde waliin hin dubbadda na keessa naaf ni dubbi. Useetuma taa'uudhaan amma. Kudhan akkam fidu rabbiitu godhini. La amma bar lamaa siyaafemi lameen bakka takkatti fittees Fatiyaan waan dubbattu hin qabu. Fatiyaan fixattee ililliitti hin dabarsee ani amma. Kiyya fixattee. Ililliin buusee. Ilillii buusee hin jira ni jirti. Ni jirti ani amma gama kiyyaan immoo amma heddullee wanti jenne amma hordoftoota bira waan hin si dhiyeesseef dhiyootane waan hin. Duroo salaamtaa gaafadhu jeeqa. Salaamtaa dhiisteera haasawaa dalaa agarraan. Zora la regenya salamtar le rampate ji jati na kana la sura wa wata assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi tafi kabajamtoota keenya kam nagee afayya jirtanii nuti isin jirra baga jiraatan ashama harka fuune kan kristaana kan muslima kan waaqeffata hundi keessanuu baga nuuf jiraatan ulfaadha galatooma akkasii hordoftoota kiyya irra leelaalina waa'ee fuudhaa fi waa'ee wanti dhageenyaan if quban qabu hin barakadhaa hin beeku nagumaa godhuuf beerallee itti haidummeessu ani amma nagumaa qabaannaan sagalu yoo fudhe irraan kaayyenne maaliif hammishi nageessa inni mataan isaa jiraanna anuma fuudhu hanga ifi quufee dhiisu akkasii hordoftoota daawwattoota kiyya waan kaameeraa dura si dhiyeessee dhiyootana waan lafattillee wal mari'achuu jiru kana waa'uma tasliim kana tasliimis illee dhuftee waa hundallee hojjaasuu itti na fakkaata garuu bahar maaliif hin dubbannee maaliif usaa takka waa'ee hin dubbatiin dhageenya jechuu jiranii yaada kee baruu barbaadanii amma waa'ee tasliim irratti deemna akkami waa'ee tasliimillee si maddi afaanii baafattee nama hedduutu waa'ee kanarra taasoo jira olii gad qabu jiranii haasawaa tasliim amma takka haasawaa kana nurraa xumuru. Haasawaa tasliimati fuuluma kiyya kanarraan gartu. Inaan kan fuula keetti rawaa qaroo eegallisee turee jira. Maali fuula kanarraa gammachuu irraa eegu. Amma gaafa duraanis gammachuu maaliifaa garuu amma takka haasawaa kanarraa xumuru. Lama waan ta'u gootee na gammachiisu. Waan lamaanii amma murteen tiyya. Bareeda.
murtee xumuraan seeqannarra tamaayyiidha daawwattoota keenya ilmaan Oromoo guutuu addunyaarra jirtan warreen nu daawwatan baatiin ittichi deemnu baatii ramadaanaati tamma keessa jirru shaabaan afaanii qaba namni soomanu jira jechuudha soomanni baatii tanaallee na jiri qaba soomana tattichi deemnus baatii araaramaa baatii takkitti rabbiin dirqama nurra godhe sanitti ichi deemu jiru yeroo waa'ee fuudhaa itti haasoonii miti fuuni baatii balloo bara dheeraa qabna rabbi warra nagayaan baatii tana eegee soomanee kadhufullee nagayaan eegu rabbi nu haa godhu obboleeyyan keenya kabara dheengaddaa wajji soomanne kaarran jirre hedduutu jira saniifuu waa'een fuudhaa baatiin biraatis ballootu jira ta'eechuu ni fuudhuun baatii dheertuu of nuu miti waa hundaa ol tarabbiitu dura saniif dubbiin tun akka dhaabbattuun fadha anilleen akkamit dhaabbatti amma durallee jeetiin jira wanni ummaamzaan taane naan taatu jeetumaan ture tarabbii taateet immoo ililliin ka isiin taane naaf taatee fuudhe tanuma rabbiiti malee keeysi kiyya akkas jee wanni fatiyaan taane naaf ni taati jee ifamansiiseetii miti dhugaan isiniim baarnu soba jettan garuu ani wanni niin dubbadhu guutuun waan keeysa kiyya jiruun dubbadda malee afaaniin waa tolchuuf nagaya nama waa dubbatuu miti tanarratti oduma isiin taane fuudhe ammas faasoositti maa dabartan jiini fatiyaadhaan wanni niin jee ture dirqamaanii lilliin fatiyaa wajjiin mana tokko keessa haa jiraattuu hajuu tasuman qabu yoo isaan walii galteedhaan walii gammachuu qabaatanii manni tokko nu gayoo jaan haala osaa yoo ati hayyamte fedhinnaa keetirra dhaabbadde yoo sin hayyamsiin dirqiidhaan nin godhaa fedha akkasiin qabu takka fedha dirqama immoo kaniin qabu kaniin dirqamallee itti godhuu taa'u osoo abbaan fedhe dhiifaman godhiniif jeeni wallaahi dhiifama tolaas dirqittiis akka gootuuf jalaanaaf huniin goosisa dhiifama rabbii qofa godhiifiidhaan isiinis bakka feetitti haa jiraattu atis bakka mana feetii jiraatte kabajaan walirra deemuu akkas kaniin dirqama juu kana malee mana fatiyaa fidee dirqiin fatiyaa bira galchuulla sani mirga dhiibbaa akkasiin godhu yoo isii wajjiin waliif fayyite haala wasaalaniin jeeni ture ammallee ani lilliin dirqama si biraa galtuun juu dirqama bira galchin juu yoo rabbii keetii wajji wal dhabuu feete dhiifama godhuuf didi yoommoo rabbii kiyyaa wajji waliin dhabu kajattu taate ililliif dhiifama godhi kana murtee siifiin lafa kaaya siifiin dhiisa dirqama otoon sitti hin goone ani immoo akka nama tokkootti wanni siiftee bahariif ni ta'a. Amma soomana dhugaadhaa soomanni dhufu jira. Waa'ee kanaas maddaabniti soomana booda walitti deebinaa jechu jira. Akkas hin jenneen yoo dafnee guyyaa waa xiqqoo keessatti goolabuu dandeenye niin goolaba. Yoo goolabuun hin dandeenye intala takka amma namni yoo fuudhuu deemellee qaadhimatee yeroo san jechuun amma nuti amma akka nu abdachiisu feena. Akka isin abdachiisu wanni siiftee baariif ni taata. Kana isaan ganumaan baruu barbaade galata. Tasliin baar fuusisuu feeta marabbaa fuusise. Atis tanarratti bar tanarratti shartiin si kaayedde. Ililli wajji waliif fayyuu qabda. Ililli wajji waliif fayyuu. Ililli wajjin anis amma walitti hin fayyuu sin hin jiru. Ka fayyaa itti dhufna amma waa'ee fayyaa sana haasa'ullee hin barbaanne. Garuu dirqama ililli mana kiyya galtee waliin jiraanaanis hin jirtu. Tafayyaamaan rabbii kiyyaaf jecha rabbii kiyya wajji waliin. Gaafa ati naarsiteen dirqama asittiin si bira galcha jaama. Atu gaafa naarsiteen waan malee sin hin jenne. Dhiiraaf dhalaan takkaan. Maaliif takkaan dhalaan onneen qabdu? Ni qabdi. Dhalaan onneen qabdi. Garuu amma waan takkaa jira. Ani amma jaartii teetillee ol baatee na tuttuquunis ni jirti. Ani amma isii wajji wal qixxaates haasa'ullee hin barbaadu amma. Komii hedduu sirratti ga'amu jira akka daawwattootaatti. Inni arga. Bahaariin jiruu akkamitti beera isaa qabachuu dadhabee. Sanii fi ani har'a booda waa adansiseena ol bahee maqaa ililliin kaasu. Akka nan kaasu. Akka nan kaasne amma maaliif jedhan sodaa ililliin jechuu jiran daawwattoonni tokko tokko. Ani sodaa ilillee qabaadheetti ililliin akkuma kiyya dhalaadha. Anaafis takka dhugaadha anaaf ililliin yoo waliin buune qaanyi jaarsuma keenyaatu qaanyawaa malee anaafis isin dhalaa akka oliiti. Takka na tumtee takka tumeetiin
akkasitti adda baanaa jechuudha. Garuu bakkee san ga'uun barbaanne maaliif kabajaatii yaamite har'a jaartii jaarsa kiyya barbaadeetiin bakkee isin jirtu as baasee aarallee itti qabu qabeetiin caccafaquun hin danda'a tumuu hin danda'a. Maaliif keessatti aaratlee ittiin qaba. Bakkee isin jirtu ammaa miti silaa kan hin tumu gaafa duraa akkasitti dubbiin tanarraa taa'ee jee dadhabusanii bakkee isin jirtu dhaqee kan hin tumu nama meeqa dhufee nu geessi bakkee isin jirtu wajjin la anuun hin geehaaf tuma yoo taate ulee yoo ta'e anuun hin geehaaf tumsa isiif jechaa gurraddee boru waan rabbiin godhuun beeku kun har'a jaartii bahaarii gaafa san immoo akkasii silaa nama gurraddee tumees naaftu jala. Bilaashuma uleen hafti garuu fatiyaa sodaa ililli dila kana tasliimillee dalagaarraa baaste sodaa ililli dubbachaa ta'a wallahi sodaa miti kabajaan sodaa illee taatu ani amma gama kiyya amma ililli yoo tuqamte baalis ni dubbata maaliif jaarti isaati anaaf illee isin yoo dhuftee waan naan jette isillee itti dubbata garuu ani ta'uulee otoo hin ta'in ani kabajaa isillee otoo hin ta'in kabajaa baariif nusu jira. Ulfaadhu galatoomii. Amma daawwattoonni gisee akkas jettan kana nillee ni noonnaddaa garuu waan na qabu jira. Asirratti waan takkaan daawwattoota daamachuu daawwattoota kiyya wallaahi hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja akkuma isin nu jaalattan isin caalaan isin jaaladha isin caalaan isin kabaja. Garuu isinirra beekee osoo hin taane ana amma dura jechaatiin ture waan walitti nu oofu dubbadha. Warroottan amma dura natti aartanii jecha jettanii akka malitti nallee ammeessitan kadeebitanii ammallee dhiifama baaruuf godhu jechuu jirtanii jira. Sunilleen ani wallahi rabbiif jecha isiniitu naa godhuu dide malee ani amma dura viidiyoo meeqaa waraabee rabbiif jecha dhiifama naa godha. Ani rabbii xiyyaa jecha dhiifama isinii godheetiin jira. Isiniin illee je viidiyoon an akkas je'ee waraabee jalatti illeedha deebitanii nallee xuuyitan. Sun teessan balleessuu jirtan. Anillee waan hamtuu dubbadhee hammeenya isin dubbisee teessan balleessuun fadhu isiniin illee jeetiin ture. Nama hedduullee miti nama tokko tokko. Nama tokko tokko. Nama irreetu tokkichaan sun an akka boleeyyan kiyyaatti. Aarri isin natti aartan aara obbolummaati malee diina keessan ta'eetii miti. Amba biraa na gootanii natti naarree. Obboleessa keenya jechuuf dheeyxanii waan hin godhu laaltanii obboleettii teessaniif aartanii waanaan jettan. Arra namni isin aartanii fi waanaan jettan kun foon kiyyoo gunju biqilchitu ilmaan kiyyaati. Rakkoo fi balloo isii wajjin qaba. Silaa anarra nama lubbuun hin jirre tahee namni biraa fatiyatti akkasin roorrisee isin akkasii cinaa dhaabbachuun keessan. Anuu yoon hin jiraanne namni biraa yoo fatti roorrisu ta'e hanqas takka cinaa dhaabbatan waan juutu nam mul'ata. Malee naaf isii gargar baaftaniitii miti. Isi miidhee baari jechuu fi akkasitti waa jettan malee ammeenya biraatiif miti nama tana isinii hubachuu danda'an. Oduma jechi tokko tokko miira keessa nama galchuu. Namni isin akkasitti dhaabbattaniif sun haadha ilmaan kiyyaati. Akkuma nama daa'imman kiyyaa dhaabbateeti. Saniifuu ulfaadhaa galatoomaa arrabbiif jecha dhiifama tokko tokkotti isiniif godheetiin jira. Warri dhiifama na gaafachuuf lakkoofsa kiyya barbaadu jirtan guutuun keessan abaluun jiru guutumattuu rabbiif jecha dhiifama isiniif godheetiin jira. Isinilleen dhiifama naaf godhaadha. Tanarratti wanni dubbachuuf adu akkuma fatiyaan jette ililliinis akkaan taatu akka malee taatu jaartii taate obboleettii teessan hammaattus Oromoon akka jettu ogguu makmaaktu qubni kun ni ajaa'iba firraan muranii jira. Yoo ajaa murtee quba kana dhabda. Fakkeenyaaf ammichoon tunis ani jaartiitii jechuuf osoo hin taane wallaa irra isii tana odoo namni biraa fuudhee namni kiyyaa ka biraa fuudhee irratti duulamees haqa jiru numaan dubbadha. Obboleettii teessan wanni isinirraa eeggamu isii tana darbitanii hambisuu osoo hin taane akka isiirraa feetan san akka isiin taatu godhuu danda'uutu isinirra jiraachuu qaba. Narratti illee akkasuma jiraachuu qaba. Amma akkuma gaafa waa'ee ililliidhaa loltanii na arrabsitanii isiis arrabsaa turtan alaa amma arrabsu jirtan waa'ee tasliimirratti gammaddanii waan biraa dhiisii gabbara nuutu ergaa nusirraa gabbara cufaa waan tolee hunda namni akkasumatti eeggaraare waan tolee hunda namni wanni tolee akkasin nama gammachiisa. Atis jaartii tolchi qilleensarraa galchi. Saniifuu ani ta'isii hanqaan danda'utti uumama rabbiiti rabbi uume hammeenya biraan qabdu hammeenyisi hafatiyaa afaan dhaabbattee waan san dubbatte. La haalan namoonni tolfata haala ishee. Baatee danuu san lallabdee safuu cabsite. Kanammoo akka nama tokkootti
saniif hin fuudhinaan talakkasii jechuun isin jirtu. Fuutee waan san irraa hambisuu danda'uu qabda. Anamma waan san irraa hambisuu dadhabe ifiifuu gatiin dhiisa. Yoo waan san irraa hambise hanqaan danda'u san irraa hin hambisa waadaan isinii gala. Fatiyaa akka ol baateen dubbanne. Hambisi haadha baariidha jechuun jirti. Ani haadha taate haadha. Rakkoon qabu. Jaartiin gaariin haadha. Rakkoon qabu. Na bira kuttee maali sayyuu si arrabsu jirti. Isaan hundarraa'u ani lilli akka maqaa isaanii hin dhooyne niin godha. Mituwaan maqaa si kaasuu hin jiraatu hin callifne asumaan fatiyatti illee dhaamsaan dhaammadda isiin hunda dureette ol baatee isii hojii kan dubbanne. Isiin ammoo odoo fatiyaan dubbattee akkan dubbanne lilli naatu godha waadaan isinii gala. Kanarraa tamiira keessa isin galchitee fatiyaa bira baargalchuuf deemettanii loltaniis hin galchu. Fatiyaa dura taayitiin isin hin jaa. Bakkuma jirtutti haa jiraattu mana kireesseetiif hin jira. Walitti immoo dhiifamaa godhanii rabbiinis akkasuma jaalata. Waa'ee tasliim ta'e isinitti gammaddanii nuutu gabbaraa usurraa cufa. Akkaawuntii maxxanseechuu jirtanis akkuma uumamzaadaatetti isiniifis taate wanni isiniifis ta'e uumamzaafis ta'e bahariifis ni taha. Bahar obboleessa keessanii nama yoo balleeyse badiirra jirtaa dhaabbadhu jettaniini murteetiyya yeroo gabaabduu keessattiin hojiidhaan isin garsiisaa. Dheerannee jirra. Viidiyoonis dheerattee jirti. Saniifuu hanqa viidiyoo lamadaatiin walitti deebinutti. Assalamu alaikum warahmatullahi